يمكن أنا ما يرى تجار سخيدني تفنى إني إنسان إني أما حفورة هي خطب مراسي ولا نينجرات ما فتيسي بيالات تجلا قرطوس ستين كابو Fide kuno amti ani fida yarti dieni fida yedin sin dade chature kuno ramti an bret terkamti mana kaya jirti iftu salina rene ifif dente na virra fa mana difte kutte من خيك كبجة وأكا إسلامة اللي أكادا ومثل هنر تنبانة جالدتي ميرا بوتو تيو أنت يوم ده تفتيش وقدرتين جالد دكاتي نتسينا خان قومي كابو أعرفه إسيني سنتانة تانان كارلافتان rabi faranis rain kafalu tanam mana أسمعت difte sin خيسوا isam أنا rain أخوي kafalu ta أسمعت wallahi dadi يو أنا مفروض تاتي يكرم خبرها ويجرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في خبجمتوتا فوزياتو جرتو سنين جتشادا بقى جيراتن المان ورمو بقى جرتن هندتو نغينيني في فيان سنفانا حاجراتون سنين جاء الحمد لله قانو تسعس كيني جرة بقى ربي ننقوغا إن شاء الله اسمها بخاية شودا أران تنقى حاكوما قرتي واي افتوتي في واي إبراهيم والله هدو تكامتان وركوستي هدو تكالو عارستي جرتي أما فا haalaan gartee isaa barraabee jira. Tataragaa guyyaa dhiyoodha. Hedduun umaa uqa cacalaaftuudha. Ammaan tana gurbaan lakkumaan jabaachaa lakkumaan jal'ina jal'ate san itti fufaa deemu jira jechuudha. Arkuun ooltan jeetii yaada. Fiidiyoo dura isinii mara irratti kan mana isaatti maree. Anaa mana isaa taa'uu jirtu akkuma isin jettu fida Abiraam na dhiisee deemee. Anis mana isaa yeroo san cufeetiin deemee jechuudha. Gizeenin fita debooda cufee deemee akkuma deema sanitti gaa iftuu bira gaddeebi'eetiin iftuu tasgabbeessee manatti deebi'uu qabnaa obboleettitiyyaa ati haadha ilmaaniitii manarraa bahuun taatuu iftuu dubbiin teessan tun hedduu takka nama yaachiftii hundarra gartee waan laakkatee saalaakkatu waan godhees waan fadhe haa godhu si ala tuulaateetiin ala bee haa godhu ati haadha ilmaaniitii manarraa bahuun qabdu iftuu mana keetitti si deebisa obboleettitiyyaa je'eniitiin gartee akkasin naaf hayyamtee iftuun hayanaan jettee. Akkasii meegaa oduu haasawa biraatti cilda barree iftuu meegaa salaamata gaafa dhugumaa hundatti dhiisi uummata keenya hordoftootaa fi kabajamtoota keenya kanaa wajjin obboleeyyan keenya qaqqaalii kanaa wajjin salaamtaa gaafadhu achi booda gartee waan itti aanus walumaan itti aanaan sinjaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya nagee qabna alhamdulillah rabbil alamin waan ilmi namaa nu godhaa jiru malee nagee qabna dhugaa dubbachuudhaaf. Arras laane hedduu haasoo baadhee bareedaa jeeti maaliif oggoon akkana isiniin jee waan takka haalee agartanii jirtanii dhugaa rabbi dubbachuudhaaf namni guu abbaan mana keetii tokko seequban qabne waan akkasii sirriitti hojjete dubbachuu miti jiruu tanarra jiraachuuf hin tolu akka fayyatti. Lakkaan inni dilma duraanii waan akkasitti arrachuufu waanuma abdate anniin beeka xabiyaa isaatiin beeka taa gurbaa kanan kadhatinaa taa gurbaa kana. Jeetiin dubbachaa ture dhugaanan seene birraan dhugaanan seene faraan dhugaanan seene namni dhugaanan seene harree isaan hundi akkasitti harka jalaa fudhateetiin lafa battaqa isaan godhee yoo jiraattan jee dhaadannaa inni godhe agartanii jirtan daawwattoota. Xayyib ammaan tanaa hundarra wanni juuta kan jiru fooziya alhamdulillah rabbil alamin kan mana sannan geesse. Dhugaa rabbii dubbachuuf fiidiyoo naa fi fooziya kalee marree mana sanitti deemuuf deemnu gartee makriiba salaannee. Ijoollee teenyatti qonqoo kanneenee maal jennee deemnee chuma dheenee meetii ganamni kun ganama jimmataati dheenee achitti hafuura baafannee du'aayii godhannee jettee foozeessi fiidiyoo marree fiidiyoo ichittis isiniif irra dheenee marru lafa jirti daawwattoota. Tamaam fiidiyoo si cinaa asin marree osoo lafaa qabnu ilmaan jaayiza godhannee asin lafti sun addaan fagoodha. Lafti sun addaan fagoo fooziyaa hayyamee harkan darba ilma namaa harkan darbu na beekanii daawwattoota. Tamaam dhalaas ta'e dhiiraas ta'e ilmooti daa'ima mucaa xixiqqaasaniif yoo magantaan anjeenii qaama isinii jeetiin jira daawwattoota fayyaa an hammeenya qabu agartanii jirtan ammayyuu warreen arana qabdanillee asmaanuu aanarra waan takka dubbachuu illee natti hin toltu daawwattoota akkanaati. Ichitti fiidiyoo takka isinii marra jennee asitti fiidiyoo nuti kalee qopheeffannee lafaa qabnu osoo deemnu gurbaa kanuma fiidiyoo nu afaan gadhiisu agarre. Tamam. Maali musiibaan nu fuute jennee nuti fooziyaa dura rifattee maaliif nama jaalatu akkasii namaafis rifata. Anumaa isiirraa wayyaa ta'e hirrifatanii jeen fooziyaa adiidha. Taasaatii hirrifatanii jeen ilmaan kiyya akkaan itti guddisattu anniin guddifadha. Laakiin ammoo takkittiin inni beekuu qabu. Mana kiyyaa miti manni inni keessa taa'ee nadhoo akka kiyyaatti wajjin dhaadannaa naaf godhu. Mana kiyyarraa gabbihee manatti kireeffatee dhaadannaa godhuudha. Oromoo dhugaa rabbii dubbachuuf isinittiin dubbachuu jiran. Tamaam.
warreen isa dhiyaatan keessaan warreen nambara isaa qabdan Oromoo wanni silaa isin booda gizii hamtuun dhufte namaa dubbattan Oromoo silaa'uu eegi namni isaan karaa irraa maqee namaaf dubbatti osoo nama jidduutti hammeenyi kanarra hamaa hin buune osoo namni lubbuun jiru walii dubbachuudha warreen isa dhiyaatan daawwattoonni isaa warreen as jira jirtan warreen isa daawwattan warreen foozii daawwattan Abrahaam jechitti jirtu kun hamaadha wanni hedduu hojjechaa jirtu kun hamaadha jettanii dubbisuu hin dandeessan laakiin arrabooda khalaas namu harka irraa fudhannee jira fooziyaatan dhiifama naa godhatillee Barakeenya. waan kalee akkasitti wajjin hojjannee asii innis duuba fashaleessisanis dhiifama Namaa rakkoon qabu. isaa godhe laakiin anta tijaa dhageessii fi namasitti namaa hin rakkatini hanqa rabbi wajjin nu jiraachise fooziyaa na dandeessi hanqa yoomiiti na dandeessi ilmaan lamaa wajjin isiin ilmaan qabdu An hamma gartee dubbiin teessan tun gartee harib bahuusaani waa'ee isaa akkuma taraqaa duraa jeessanitti nama tokko gartee jallaa ka'ee fi jallatee ilmi namaa diriirsuu hin danda'u. Ifuma miidha malee irraa Abiraam namni inni moodu jiru. Iftuun miidha jee birraa yookaan farahaan yookaan fooziyaa fattiin qotaa godhaa jee gawwoomina isaatiitti jira malee ilma namaa tokkottiin fakkeenyaaf qotaa godha jeeti ifumaaf ifdiigu jira ifumaaf balleessu jira. Obboleeyyan isaa nuti badii inni itti jiru tanarraa dhaabbadhu jechaanii jira. Akka nama tokkootitti taa'eeti kunoo waan fiddan fida tunuu gawwoominaan jaa. Arra silaa nama waa beeku ta'e Abiraam. Dubbiin an halgadda taa'ee mana keetis si dubbise saniif jetee booda deebuu qabda waan jirtu hundaa'u. Haadha mana keetis hin jeetiin jirta guyyaa meeqa gabbaatee ala jirtu. Ifiif deemte iftuuni ani hin ariine akkamitti jettaa'u. Isii miti isii mana keessaa fi ilmaan si hojii qabdu dhiisii dubbiinte nuuhu nu mooduu jirti. Deemte hoo haadha manaa akka dhageenyetti hogguu deemte abbaatu jala deemee barbaaddatamoo moo nama barbaadee mana namaaf deebisa. Akkamitti jechuu dandeessa ifiif deemte iftuun fuudheetiin jira. Awwaan hedduu takkan ajaa'ibsiise hundarra intala san mana fidee manuma isiitirra taa'ee dinquma isiitirra xiqqashoollee asitti hin dhageemtu. Isinii kun yaaduma hin qabdan ilmi dhiiraa kun. Eega fuute hoo niin fuudheette fuudhuun sirraan hin baane akkuma jettanis shari'aan afur nuuf akka addeettan shari'aan akka isinitti jirtan kanaa miti. Shari'aan gartee warra tartiibaan mana isaa qabatee tartiibaan haadha mana isaa takkittiif jalaa fuudhe sanuu danda'ee ilmaan isaa hadhalee jiru jechuu dandeettii qabaatee danda'ee gartee saniitu Tanaas asit dandee taanis asit dandee gartee dandeetii kasar rabbi sii kanne deemtee fuuta. Ammoo akka isin keessa jirtan akka isin jaartii lama fuudhuun sadii fuudhuun afur fuudhuun gartee shari'aan afur fakkaddeettan kanaa miti. Shari'aan akkaataa isin itti fakkaddee jira gurra isin caloo. Ammoo akkanatti gartee jaartii lama fuuneeti mana kanaa fi mana kana itti jiraannaa jechuudha malee tuni dandeetummaa qabdee gartee Abiraam irraa iftuu irratti dhalaa barbaaddee fuutuu miti. Asiyyoon irra akkattee taan bira naaf bal'oo achiin dhaqa. Taan bira yoona rakkatee iftuu biratti naa bal'oodhaan tana isii biraan jiraadha jechuuf gama lamaan kana hedduuttiin raha jiraadhaa jechuudha kan qabduuf malee dandeettii ati qabdu siin garre madura. Iftuu hin dandeenye madura. Iftuu mana namaatirraa hin baafne madura. Dubbiin ta'e waan ati viidiyoo martee gartee intala san mana fidee dalaydee hedduu takka dangaarra nama baasti hedduu takka nama aarsitu gaayoo ifuma qabne malee hedduu takka nama aarsiti. Yeroo sanitti sirraa har'aa waan ati hojjetteen warruma yeroo san dhaqee gartee Anaa iftuu sosobee oguuta kaanna qabdeetii mana kanatti iftuun anis isii qabee wassosomnee asii wal afne eega viidiyoo sana agarre. Michoota na dadhabdee boocheetiin mushinaaf fa'aa boochin seen yookaan jaalalatee yookaan isii atiitu dhalaa narra fidee fotoon ta'in wasaqummaa ati daleetu kana gartee kana keessi aarsee malee mus jaalalatee isii boochin seen sossobee malee silaa warra fudhatee gartee akkasitti intala sanuu mana sanis irraa dalagu. Iftuun namallee ni qabna dhiirallee ni qabna asif fidannee jechuudha. Laakiin nuti dubbii Wasaqa akkaati naannessituu kana warra waan akkanaatis saqacaanuu miti. Isii tasgabbeesseetiin iftuu. Ati ilmaan keetiif jiraachuun feetu ibboo deebi'u obboleettiti. Akkasii miti dubbiin ijeetiin qabee isii xiqqashoo hafuura baafatte edda akkasitti bultee jechuudha. Xiqqoo rafii hafuura baafadhu. Dubbii inni itti nun jiru kana gartee nuti isuun qabnu haasoinee hordoftoota keenya duratti gartee ol baanee haasoinee waan inni itti nun jiru kunoo harka uummata keenya kunoo tanarra jirraa nu quba qabaadhaa jechuufi viidiyoo sana isin himarraan tana. Ammoo Abiraam waan biraa taniin siidhaamu ani mana isaaniitti ammallee iftuun ni haftii yaadan qabaatin ammallee dhiira fudhanneeti iftuu akka ilmoo namaa sanitti jechuudha. Mana kiyyarraa karaa mana isii galchina. Laakiin akka intala saniis teessee maal jette boontuun shari'aan afur fakkadee fi afur yoon fakkadin ani michuma sanii ajaa'iba natti hedduu. Afur fakkadee fi yoo taatee bisni teessee yoon taatee ni bareeddu ati addunyaas keessa guban qabdu akkatti dhuftee futte dhuftee akkatti oli seentanii futti seentee.
نجيه خيتين سيفينين نسول قبضتني مرة سنة خرا برادي أمي قرتي بكبرات سيخريسة مقالان سنة قدورة بكبرات والإنجرادا منا إفتوتتي منا إفتون التلفاتي إلمان كيسا قد فش جرت خيسا نجرانا من لا ما تقص إسين سجراتي ننزل إسين سجراتي أنا سجين جرادا سن دوغن قرتي جرتاتي ديفا ملنا راتي جمانو مانو سيفي إني نو قرتي بكر عرفتني يوهان ديبو يوهان أمو منا سيخريسة يو ديرته yoo dhiirate atu kamitti inta dhalate intala ilmoo qabdura takami mana si dhufta tikkollaa fitti hin kaanfattu dhiirataana yoo si jaalate mana biraa si qereete mana biraa sana wajjin jiraachuu dandeenyaan iftuu fi isis jiraachisu ammoo mana iftuu keessatti isii fiddee hin jiraachistu Abrahaam boontee akkasii mana kiyyaan jireettee dhaadannoo ati nu dhaadattatan siif galuutees ani gammachuun kiyya guyyumaan gartee iftuu mana siiti deebise guyyaa sani ammoo siif intala sanii mana jiru yoo isinitti mana sanii dhufne tabiraati beekadhu Hordoftoota kabajamtoota keenya Abrahaam hedduu waan daangaarraa nama baasa hedduu waan takka nama aarsaati hojjete. Antanaaf isan ijee adda isinii baasuu numaa hin danda'u waan kana mee isinis nu malaalaa waan jetta yaada keessan koomantii jalatti nu kanna. Maaliif namni jallaas ni akkuma qaceelaanis jirutti jallaanis jira. Ammoo tahee daangaa maaliif namoonni tokko tokko jaarsaa fi jaartiidha iddoo bahaa jaarsaa fi jaartiidha iddoon seeninaa jaan laakiin jaarsaa fi jaartiidhaati iddoon seeninaa dubbiin jaamtu tuni. Dubbiin jaamtotni numa jirte tahee jaarsaa fi jaartii hedduun seenaa odoo jiru nama meeqa rakkoo walirra fide. Egaa rakkoon tun dhufte booda namni hin jiru jaan. Laakiin roorroo kanaa tana wayirratti oofu nuti nu mana hayyamnu. An amma iftuun gartee mana siiti deebite. Mana sii keessa ilmaan siitii fi isiin mana sanii deebi'anii irraa illee hafuun ta'u irraa Abrahaam irraa. Dirqama iftuu na dhageessa. Ati ma dubbii dhufte tanarratti mee yaadaa tokkoon si gaafadha maal dabarfatta yaadni kee maali? Mana heedir raabaatii intalti dhalaan akka teetii mana san keessa teessee siitoo huni jiraattaa siin jechuufi isaan lamaan san mana sanirraa gabbaaftee mana kee keessa deebitee waa'ee isaanii dhiiftee waa'ee Abrahaam irraa cufattee ilmaan keetii hojii bobbaatee galuu kamiis irra jiru baleedii. Ambar dhaamsa jecha duratti isin dhaamatti jira daawwattootaa fi kabajamtoota keenya waan booda dhufu taha osoo booda hammeenya dhufne nama kana hedduu laalta warri qaamaayama kana keessa jira yoo dadhabee warreen ala jirtanis daawwattoonnis nama jala nama dubbachuu danda'a yaada babbareedaa qobsaas namaa kennuu ni danda'a. Maaliif waan booda dubbachuu teessanii waan booda yoo hamtuu isa godhee isin na arrabsitanii hamtuu na godhuudhaaf jechuudha. Yoo inni waa na godhees isin na arrabsuudhaaf akka kunuunti taanee fi isa kamina hiyya keessatti dhala akka tijjaara irratti dhalaan akka tijjaara dhaadannaa naggootu duraanii nimeefi jiran. Yoo jaalattee manatti kareeffadhu ichi ba'ee jiraadhu ana dhiisii taayitii ilmaan guddifadhaa mana kiyya immoo manni mana keeti. Laakiin mana kee kana mana kiyya godhe ilmaan sii qabu mana kiyyaa fi meeshaati yana jechisiise. Tamam ilmaan sii qaba. Manni kun mana kiyyaa meeshaati yana bittee akka naafis bittetti isiinis dandee jiraachisiisii jalqabaan itti himee jiran daawwattoota keenya. Wanni irratti hamtuu na godhu takkan jiru laakiin ammaan dhaadannaa inni mana keessaa taa'ee intalaa wajjin naaf dhaadatu takkan jirtu an fadhu fiidiyoo maree yoom fiidiyoo maruu hin dandeenyees manni mana kiyya qolfirraa jijjiirataa miti yoo waan fa'irraa jijjiireewu haaraa san guutuu bakkaan galu ana harkaa qaba. Tamaam dhiiga saatiin dhiiga saree isa godha yookaan isiisanii dhaqee baanziirratti raphee fuula isii kateessa jiru baanaa sochisan isii balleessee isii garsiisa. Osoo hamtuun feetan dhufne isinitti hima. Booda gizee hamtuun dhufte akka iftuu hamtuu tana keessa neene osoo namni san nagayaan jiru waan akkanaa dogongora jirta dhaabbadde namaaf himudha. Mana kiyya keessaa yoo baan haala gosaalan jaartii isaati amma qaa isan kaasu. Mana kiyya keessa yoo ta'an isaan lachuun beeku. Rakkoo biraa uumuu deemanuu bariisaan. Isaan lachuun beeku. Mana kiyya keessaa gabbee mana jettaan deebee taanaan kara fadhaa geeffatu jaartii isaa. Akkuma sheeyitittiin himtatti tamam sheekha haaree sheekha dhalaa dhufe yaani ulamaa jabduu dhufe tun ulamaa jabduu barsiit isii biratti gochisa waa'ee hadiisaa himtu. Edda waa'ee hadiisaa uggaa shari'aan afu fakkatti. Shari'aan jaartii ilmaan wajjin arga xariyaadha. Osoo san agabuu ala teessuu ilmaanii wajjin tamam. Osoo an taa'ee mana namaati qonqoo nyaaddu akka itti bulu jiru rabbii beeka osoo akkana jiru isiin achi teessee jaarsa kiyya bira mana kiyya teessee shari'aan akka fakkaddee afur akka isii kanatti taan fuudhaa jalaa baasa. Odoo taanu bara koo keessaa. Osoo taan rakkoo sirtuu taan irra fidaa yoo jette san shari'aa ati baratte shari'aa nama baratee jira tamam shari'aa ati baratte tana nuti waan baranne obboleettii tiyya waliin ati tabeetu ol baate himte san siifiis isaa fi dandeenyaan manatti kareeffadhu isiin baana. Na dhibdeewu
إساس سيفوري موسي إسيفوري أنا دبدي تعرف قافيتية أيوة. هم بدندينيان بالتخريفة إيش مثلا فوري فلو إساس كريفتان ندخلهم ما يخي ونين هي مو بجر ما يساني في بتجر أورومو دا وطو تعرفين مجر دا فيديو خنا شاري في لايكي في عنده كلاد أورومو بودك زي ركون بفتح دبتشون كيسان فيديو نمنه أبو همين يوجته سعادي دين أفرو كيسا فيديو نما مليون مكاريته هم تو دلقة مسنجة تودا أبو نمني غاري دلقيو مالي في إن فيديو سنكستين ديمني أو تاني سبق كيسان بلا جيستني ركون نمني خنا تجرو ها أركو tumbar kana maratu waanni ol baanee rakkina mana keessa jiru kana bahee namni galtee waanni uummata keenya duratti ol bahee matuuf waan biraa odoon ta'in takkaffaa namni kun walirra waa beeka wal gorfachuu badiirra jiraatu badiirra dhaabbaddaa waliin jechuu gama keessaatiin ka dandeessan hamaa keessanis gorfachuu tanumaaf gartee nu harkaa waan akkanaatirra jirraa obboleeyyan kiyyaa jennee hamtuurraa wal qabuufi malee waan biraatiin obboleeyyan kiyya du'aayinis wal bira dhaabbachuu wal jajjabeessuu wahuma akkanaatiin ammoo namni gartee rakkoon tun hin jirre kagartee yaanni kun hin jirre jechuun akkanumatti ol ba'eef irraa waan hin taane namni tokko naasaa'u jechuudha. Rakkoon tun kanuma jiraati. Rakkoon gartee uummata sanaa magaalaa kana keessa deemu jira hundinuu wama dhugaan deemu jiraati malee takijibaata kan jirtu. Ijoollota keenya gartee hawaale godhee walla galeessuu fadhu warreen akka furmaateessis warreen gartee gama keessaatiin illee dhuftanii isaan san biraas dhaabbaddaa yattan gama keessaatiin biruma dhaabbachuu jirra fiidiyootu gaa yeroo takka takka kanumaan mijoonee jirra sanumaaf malee obboleeyyan keenya waan isin nun jettanillee dhiifneetii miti amma takka keessa jirtunis jabduudha tanallee gartee rabbi nurraa haafitu sanillee gartee abbaa hamtuu hojjete hamtuun san boodarra isumaaf deebiti jechuudha. Naafeeftuu nurra nama ka'ee gartee furmaatee san birallee dhaabbatu ni beektan furmaatee naafeeftuunis hammam takka akka waliin jaboo ta'an ni beektanii jechuudha. Maaliif isinis gaama jeequmsa badaa kana keessa jirti isaanillee qofa qabaachuu jirtu tilfoonaan inshaallah rabbiin hogguu tana keessa achi baane isaanillee gartee warra hamtuu dalagu san hamtuun san isitti deebi'u isaanii deebi'u teessi. Waan biraatii miti akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya arra laal dubbii keessa waa'uma jennuu fi waan dhiifnuu hin beeknu jechuudha. Akkasii nuti Abraahimii fi intala san maal birraanii fi anammoo sheenaan takkittiin itti jiru ibsu ni beektaa? Sheenaan itti jiru takkittiin ni beektaa? Silaan guyyumaan mana kee dhaqe san isa akkasii hidhanii udduu duubatti jiran san hidhaa san ittuma jabeessee faraanii fi birraatti dhiisee jechuudha. Hidhuma mana san keessatti itti dhiifnee mana sanitti itti si geessee naarra garaan kiyya na qabbanaa. Eeda gizeen fiidiyoo san arge. Anaatu badii qabaa'u kadheettee birraa fi faraaniinis dhiisaa akkanaa miti akkana jechuun bareedame nama dhaga'uun see gurbaan. Gurbaan sammuu isaa karaa biraa hawwalamtee jirti isa. Nama dhaga'u seetiin isaan san irraa gayyaasee kan inni kana isaanii dhaaddatu waan san irraa hiikee hayataa san akkasitti mana san inni dhiisee deemee kun otoo hojjeta dubbiin tun dhugamoo kijibaa addummaa hunaa ba'uu didde dubbiin isa eeda harkisan. Anaa badii qabaa jeetiin dogongoraan qaba jee akkasi sheenaan taate dubbiin san Abraahim akka daleedde kana ijoo see haftee harkuuf teessa. Yoo isaanii miti birraanii fi faraanis nama hidhatanii sirraa dalaguun taa'een harkuuf teessa hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa arrata akkanaati hammaan gartee fiidiyoo isinii qabadhee iftuu mana deebite isinii deebi'u nafana turaan isiniin jee inshaallah assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.